Akkam jirtu barattoota bakka gara chaanalii keenyaatti nagaan dhuftanii chaanalii kana subscribe, like, share gochuun hiriyoota keessan qaqqabsiisaa akkasumallee karaa teelegiraamii fi karaa feesbuukii nu hordofaa jennaa. Har'a kan waliin ilaallu barnoota saayinsii waliigalaa boqonnaa torbaffaati jechuudha. Boqonnaa torbaffaa jalatti waa'ee sochii humna annisaa fi maddoota annisaa kan jedhan waliin tokko tokkoon bal'inaan yaadannoo gabaabaa qopheessine irratti waliin ilaalla jechuudha. Jalqaba irratti hiikaa sochii fi akaakuuwwan sochii jedha. Hiikaa sochii yeroo ilaallu egaa sochii guyyaa guyyaan wantoota nuti raawwannu deemuun konkolaataan sochii gochuun iddoo tokko ka'ee iddoo biraa deemuun mana keenyaa kaanee mana barumsaa deemuun balbala cufuun balbala banuun sochii xixiqqoo gochuun wanti kun sochii jedhama jechuudha. Hiikaa sochii yeroo ilaallu sochiin adeemsa wanti tokko bakka tokko ka'ee fageenya murtaa'e yeroo murtaa'e keessatti sadhata yookiin birqaba wanta biraatiin qabu sochii jedhama jechuudha. Sochiin maal jechuudha? Gabaabuma isaatti wanti tokko bakka tokko ka'ee fageenya murtaa'e keessatti sadhata yookiin kallattii birqaba yookiin birqaba wanta biraatiin qabu sochii jedhama jechuudha. Sadhata jechuun asitti kallattii wanta tokko jechuudha. Kallattii wanta tokko jechuudha. Qaamni tokko teessoon isaa birqaba yookiin sadhata ittiin argamu keessatti yeroo wajjin yoo jijjiiramuu baate qaamichi boqonnaa irra jira jedhama jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Wanti tokko bakka tokko taa'aa ture yookiin nama fakkeenyaaf namti tokko kuntaala tokko baatee bakka tokko dhaabbataa ooleera taanaan sochiin hin raawwatamne jechuudha. Sochiin hin raawwatamne kana jechuun bakka jiru hin sochoone jechuudha. Kallattiin isaas hin jijjiiramne. Kanaaf wanti kun boqonnaa irra jira jedhama jechuudha. Teessoon qaamni tokko sadhata tokko keessatti yeroo wajjin yoo jijjiiramu kan ta'e qaamichi sadhata sana keessatti sochii irra jira jechuudha. Wanti tokko immoo bakka tokko ka'ee kallattii tokkoon yookiin kallattii gara biraadhaan yoo socho'e sochii sun xiqqoo yoo ta'u bakka jalqaba turerraati socho'eera taanaan sochiin raawwatameera yookiin sochii irra jira jedhama jechuudha. Garuu wanti tokko baannee bakka tokko dhaabbataa turre taanaan sochiin raawwatame hin jiru jechuudha. Kanaafiyyuu boqonnaa irra jira jedhama jechuudha sochiin akkasii. Sochii akaakuuwwan sochii yeroo ilaallu sochiin gosoota shan qaba. Innis sochii daandii sirrii, sochii gombuubaa yookiin golboo, sochii geengoo, sochii martoo, sochii hollannaa jennee ilaalla jechuudha. Egaa sochii daandii sirrii kan jennu kallattii wal fakkaataarra sochii taasifamu jechuudha. Sochii gombuubaa yookiin golboo kan jennu immoo sochii naannoo golboo ta'e fakkeenyaaf konkolaataa naannoo marfatarra naannoo sochii golboo yookiin gomboobaa jennaa jechuudha. Sochii geengoo, sochii martoo, sochii hollannaa jennee amma tokko tokko isaanii ilaalla. Sochii daandii sirrii kan jennu sochii qaamni tokko karaa yookiin kallattii qajeelaa irratti taasisudha jechuudha. Sochii qaamni tokko karaa yookiin kallattii daandii qajeelaa irratti taasisudha jechuudha. Fakkeenyaaf asitti yoo ilaalle fakkii kanarratti yoo ilaaltanii konkolaataa kana yoo ilaaltan kallattii kallattii daandii qajeelaa irratti taasisaa jira jechuudha. Konkolaataan kunin daandii qajeelaa irratti socho'aa jira jechuudha. Kanaafiyyuu konkolaataan daandii sirrii irra deemu sochii daandii sirrii jedhama jechuudha. Akkasuma wantoota dalga harkifamuu fakkeenyaaf wanta tokko lafa irra wanta ta'etti hiitanii lafarra gototaa jirtu taanaan kunis sochii daandii sirrii jedhama jechuudha. Bifa kanaan sochii daandii sirrii ilaaluu dandeenya bifa fakkii kanarratti mul'atuun jechuudha. Sochiin kun konkolaataan kun daandii sirrii irra deemaa jira jechuudha.
Kan itti aanu sochii gomboobaa kan jennudha. Sochii gomboobaa kan jennu immoo sochii daandii golboo yookiin jallataa irratti taasifamudha jechuudha. Sochii daandii golboo yookiin jallataa irratti taasifamudha. Kana jechuun fakkeenya yoo fudhanne konkolaataa naannoo marfatarra naanna'aa jiru yoo fudhanne sochii gomboobaa raawwataa jira jechuudha, yookiin daandii golboorra naanna'aa jira jechuudha. Fakkii kanarraa akkuma ilaaluu dandeenyu fakkii kanarratti konkolaataa kana yoo ilaalle konkolaataan kun naannoo marfata irra naanna'aa jira jechuudha. Kunis sochii gomboobaa jedhama jechuudha. Kan itti aanu sochii geengoodha. Sochii geengoo kan jennu sochii marfannaa guutuu adeemsifamudha jechuudha. Sochii geengoo kanaaf fakkeenya ta'uu kan danda'u immoo yoo ilaalle lafti yeroo isheen aduutti naannoftudha jechuudha. Lafti yeroo aduutti naannoftu sochii geengoo jedhama jechuudha. Sochiin geengoo akka fakkii kanarraa ilaaluu dandeenyu lafti aduutti naanna'aa jirti jechuudha. Lafti aduutti yeroo naannoftu sochiin kun sochii geengoodha jechuudha. Akka fakkii kanarraas ilaaluu dandeenyu bifa kanaan aduutti naannofti jechuudha lafti. Kan itti aanu sochii martooti jechuudha. Sochii martoo kan jennu kun immoo sochii qaamni tokko siiqqee dhaabbataa qaama isaatirratti maruun taasisudha jechuudha. Fakkeenya kanaaf kan ta'uu danda'u lafadha jechuudha. Lafti siiqqee mataa isheerra yeroo naannoftu sochii martoo jedhama jechuudha. Sochiin kun siiqqee dhaabbataa qaama isaatirratti maruun taasisudha jechuudha. Fakkii viidiyoo kanarraa akkuma ilaaluu dandeenyu siiqqee mataa isheerra yeroo naannoftudha jechuudha. Garaagarummaa sochii isa jalqabaa wajjin yoo ilaalle asitti isa kanarratti yoo ilaalle lafti aduutti naanna'aa jirti jechuudha. Asitti lafti aduutti naanna'aa jirti. Akkuma aduutti naannoftu immoo akkasuma siiqqee mataa isheerrallee ni naannofti jechuudha. Aduurras hin naannofti, siiqqee mataa isheerras hin naannofti jechuudha. Sochii martoo kan jennu kun immoo siiqqee mataa isheerra kan naannoftudha jechuudha. Irratti akka fakkii kanarratti akkuma agarsiifame akkasuma sochii lakkooftuu sa'aatii yoo fudhanne sochiin lakkooftuu sa'aatiin yeroo lakkooftu ni naannofti jechuudha. Siiqqee mataa isheerra ni naannofti jechuudha. Yeroo kana sochii martoo jechuu dandeenya jechuudha. Sochii balballi banamuu fi cufamullee yoo ilaalle kanneen kana fakkaatan fakkeenyaaf veentileetarii kana yeroo fudhannee ilaalle veentileetariin kun ni naanna'a jechuudha. Yeroo naanna'utti siiqqee mataa isaarra naanna'aa jechuudha. Kun sochii martoo jechuu dandeenya jechuudha. Sochii akkasii sochii hollannaa kan jedhu yeroo ilaallu immoo sochiin hollannaa sochii qaamni tokko fuulduraa fi duubatti yookiin olii fi gadi yeroo wal fakkaataa keessatti irra deddeebi'uun taasifamudha jechuudha. Sochiin hollannaa kan jennu kun kanneen akka sochii peendulamii, dambalii bishaanii fi kanneen kana fakkaatanidha jechuudha. Egaa sochiileen kun gara fuulduraa fi duubaatti socho'u jechuudha. Yookiin oliif gadi yookiin immoo fuulduraa fi duubatti yeroo socho'an yookiin deddeebi'an irra deddeebi'anii taasifaman sochii hollannaa jedhama jechuudha. Viidiyoo kanarratti akkuma arguu dandeenyu peendulamii kana yeroo ilaallu irra keessaatti hidhamee jira. Asiin immoo gara fuulduraa fi duubatti socho'aa jira jechuudha. Fuulduraa fi duubatti, fuulduraaf duubatti socho'aa jechuudha. Sochiin akkasii sochii hollannaa jedhama jechuudha. Fakkeenyaaf dhagaa tokkotti yookiin wanta bifa kanaa qabutti finyoo wayii hiinee yookiin kirrii wayii hiinee yoo harka keenya irratti akkas goone sochoosne sochiin kun sochii hollannaadha jechuudha, yookiin peendulamiidha jechuudha. Fakkeenyaaf kan warreen kana taphattanii beektan asirra yeroo teessan yoo darbatamtan fuulduraaf duubatti sochootu jechuudha. Fuulduraaf duubatti sochiin kun sochii hollannaa jedhamuun beekama jechuudha. Gabaabaa isaatti cuunfaasaa yoo ilaallu akaakuuwwan sochii kan jennu wanti tokko bakka tokko ka'ee fageenya murtaa'e yeroo socho'u sochii kun kallattii yookiin birqaba wanta biraatiin yeroo qabamu sochii jedhama jechuudha. Wanti tokko immoo bakka tokko hin socho'in yoo ture boqonnaa irra jira jedhama jechuudha. Sochii akaakuuwwan sochii immoo bakka shanitti qoonnee ilaalleerra. Isaanis sochii daandii sirrii, sochii gomboobaa, sochii geengoo, sochii martoo fi sochii hollannaa jenneeti jechuudha. Sochii daandii sirrii yoo ilaallu sochiin daandii sirrii qaamni tokko karaa yookiin kallattii yookiin daandii qajeelaarra kan taasisudha jechuudha. Kunis konkolaataa daandii sirriirra deemu yoo fudhanne kan wantoota dalgaa harkifaman yoo fudhanne isaan kun sochii daandii sirrii irratti
raawwataman yookiin sochii daandii qajeelaa irratti taasifaman jechuun ilaaluu dandeenya. Sochii gomboobaa kan jennu immoo sochii daandii golboo yookiin jallataa irratti taasifamudha. Kanas fakkeenya konkolaataa marfata irra naanna'u fudhannee ilaalleerra jechuudha. Konkolaataan marfata irra yeroo naanna'u sochii gomboobaa raawwataa jira jechuudha. Akkasuma sochii geengoo yoo fudhanne sochiin geengoo immoo sochii marfannaa guutuun adeemsifamudha jechuudha. Irra deddeebi'ee raawwatamaa jechuudha. Lafti aduutti yeroo naannoftu irra deddeebitee naanna'aa oolti jechuudha. Sochiin kun sochii geengoo jennaa jechuudha. Fakkeenya kan fudhannu immoo lafti aduutti naanna'uu isheedha jechuudha. Akkasuma sochii martoo immoo yoo fudhannu sochii martoo sochii qaamni tokko siiqqee dhaabbataa qaama isaati irratti maruun taasisudha jenneerra. Innis lafti siiqqee mataa isheerra yeroo naannoftu sochiin kun sochii martoodha jenneerra. Akkasumallee lakkooftuu sa'aatii fudhannee ilaalleerra. Sa'aatiin yeroo naanna'u sa'aatiin yeroo naanna'u sa'aatiin sun siiqqee mataa isaarra naanna'aa jira. Sochiin kun sochii martoodha jenneerra. Akkasuma veentileetarii fudhannee yeroo kun naanna'u siiqqee mataa isaarra wanta naanna'uuf sochii martoo jennee ilaalle jechuudha. Akkasuma sochii hollannaa immoo peendulamii fudhannee viidiyoo kanarraa akka ilaalle sochii qaamni tokko fuulduraa fi duubatti yookiin oliif gadi yeroo wal fakkaataa keessatti irra deddeebi'uun taasisudha jechuudha. Kanas peendulamii kanarraa sochii hollannaa raawwatamaa jiru yeroo ilaallu peendulamiin kun oliif gadi yeroo sochooftu sochii hollannaa raawwataa jirti jennaa jechuudha. Fakkiilee kanarraas akkasuma ilaaluu dandeessu. Sochii warreen kun sochii peendulamiidha. Akkasuma sochii hollannaa jedhamuunis ni waamamu jechuudha. Egaa viidiyoo keenya har'aa asuma irratti dhaabna. Chaanalii keenya sabskiraayib gochuun dagatiin. Akkasuma hiriyoota keessaniif qoodaa karaa teelegiraamii keenyaan hordofuu dandeessu. Orokeessa Akaadamii jettanii sarchii gochuun akkasuma karaa feesbuukii. Viidiyoon kun kan isinitti tole yoo ta'e laayik gochuun dagatiin. Akkasuma hiriyoota keessaniif qoodaa chaanalii kana sabskiraayib godhaa. Waan nu hordoftaniif galatooma.